namoonni wajjiniin turre Pastor Niftaalem fa'aa wajjiniin turre Wangeelaawii Efreemii egaa namoonni nu bukkeedhaa boqotan immoo faarfataa baay'ee akkuma sila jedhee muuziqeessaa Biqilaa kan jedhamu Baddiluu kan jedhamu isaan gara gooftaa deemaniiru obboloonni kunis nu faana turanii gaafa sana. Faarfattuu ayyaantuu baay'een jaalladha. Baay'een iddoo qabaaf waaqayyo ishee eebbisu makiinaan Dambidolloo deemu galagale gaafa jedhan akka ayyaantuun keessa jirtu hin beekun ture. Takka turee naa dawwalanii ayyaantuun jirtii dawwalee hubadhu naan jedhe guutiyyeen dawwalee gaafa dawwalee hubadhu immoo natti fakkaachuu iyyuu didee dhuguma ayyaantuun jirtii jedhee sodaa guddaa keessa waan hangaleef ati ayyaantuudha jedhee deebiseen gaafadheenii ture ani ayyaantuudha naan jettee amanuu hin dandeenye. Gaafa waan sana dhageenyu balaa sana akka ta'een gaafa dhageenyu ayyoon akkasiin tajaajilaaf biyya galaa jirtu waan hin beekuu fi baay'ee gadda guddaa natti dhaga'ame maaliif namoota baay'ee biraa du'ee jedhame waan odeeffamaa turee fi maqaadha yeroo sana nu ga'uu baatus dhaga'uu baannus namoota baay'eedha kan biraa du'e. Jalqaba kana waa'ee ayyaantuu fi waan hundumaafuu waaqayyoof galanna ta'u sababiin isaa yeroo sana itti dhiyeenyaan baay'ee duukaa rakkachaa dhiphachaa turre. Inno asin jiru ka'eera Inno asin jiru ka'eera Aangoon saajabaa inni ta'e inni teessoo daawwiti irratti mo'ee du'e hin hafne Yesuus du'a ka'ee du'e hin hafne Yesuus du'a ka'ee. Du'a ka'eera mootiini nuufis ta'eera ka'eera mootiini nuufis ta'eera nagaani awwaalli duwwaataa fi sodaani sooyinaa fi dukkanni nuuf ife awwaalli duwwaataa fi sodaani sooyinaa fi dukkanni nuuf ife ka'eera angaafi nagaa ka'eera mootiin ulfinaa ka'eera nu hundaa bulchuu sichi jiru homaa sodaachuun ka'eera angafni nagaa ka'eera mootiin ulfinaa ka'eera nu hundaa bulchuu sichi jiru homaa sodaachuun ka'eera angafni nagaa ka'eera mootiin ulfinaa ka'eera nu hundaa bulchuu sichi jiru homaa sodaachuun. Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Maqaan koo faarfattuu ayyaantuu dheeressaan jedhama. Kan hin dhaladhe godina Qellem Wallaggaa naannoo Dambidoollooti. Dambidolloo ganda Duwwaa 3 amma immoo bara 2004 kaasee naannoo kanadha kan hin jiraachaa jiru. Naannoo Buraayyuu. Egaan har'a wanti fuula keessan duratti dhiyaadhee fi mudannoo tokko jira. Duraan dursa garuu akkaataa akkasiitiin carraa akkasiin waan laattanii taa'ee akkasitiin fuula keessan dura kan dubbadhu waan gootaniif waaqayyo isin eebbisuun jechuu barbaada. Itti aansuudhaan gara mudannoo kanatti yeroon seenu bara 2007 naannoo gara biyyaa otoo deemuutti jirru makiinaa taataadhaani geedoodhaaf ijaajjii gidduutti makiinaa nuti ittiin deemaatti jirru
konkolaataan kun galagalee ture. Achi keessatti gargaarsa Waaqayyo naaf godhee fi olmaa Waaqayyo naaf oolee fuula keessan dura taa'een isinitti dubbachuu barbaada. Maaliif dhuga ba'umsa kanarraa waan baay'ee akkasiin barattan Waaqayyo akka nama oolchuu danda'u, akka nama jiraachisuu danda'u, akka namaaf araara gochuu danda'u akkasiin hubattaniifan dhuga ba'umsa kana isinitti dubbachuu barbaada. Egaa sana keessatti waan lafinni Waaqayyo baay'ee na gargaaree baay'ee na wajjiniin ta'ee har'a akkasittiin fuula keessan dura taa'ee dubbachuu danda'eera. Gaafa sana akkuma nama tokkootti hin deemne gaafa deemneennu barcumni nuti irra teenyu nama 3 ture. Inni nu gidduu taa'uu fi inni gara qarqaraa taa'u gooftaa qaba. Inni ana bukkee taa'u immoo gooftaa hin qabu ture. Mucaan inni gara qarqaraa taa'u suni ani nagarreen ture dhugaatti ba'aa tureetu dhumarratti gaafan ilaalu isaanii gooftaatti masakkaraa jiruun arge. Kana booddee ani immoo sarkaa fuudheetti haasa'eetanii dhumarratti akkastu ta'e akkas jedhe mucaan inni natti aanee taa'u suni gaaffii tokkoon si gaafachuu barbaada naan jedhe. Innis maali yeroo jedhe gaafadhuuni namichi inni Yesuusii wajjiniin fannifame warri nama lamaa sun namichichi akkamitti jannatatti Yesuusiin duukaa seenee naan jedheetu na gaafate. Ati har'a yookiin makiinaan kun yoo garagalee yookiis immoo makiinaan kun har'a yoo gubate ati gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu keetii godhattee yoo fudhatte gara gooftaa deemtee ati jannatatti galta jechuudhaan jedheeni. Ergan jecha kana jedhee booddee garuu jechi sun gurra koorra baay'ee na iyya ture. Akkaataan itti jedhe sunis naan galle. Kana booddee amma gaaroo makiinaan galagalu sun nutti dhiyaateera. Akkasin jedheen irriba na godhe. Gaafa irriba na godhu nan ciisa gadan ciisaatii gaaffii kan biraa qabdaan jedheen. Iyyoo gaaffii kan biraa hin qabu jennaani faarfannaa awtaaruu keessaa tokko banateetu dhaggeeffachuutti ka'e. Isa booddee yeroo kana raawwadhu wangeela baadheen tureen boorsaa koo keessatti takka gaafan karaa deemu wangeela boorsaa kootu hin taane boorsaa uffataa keessan kaa'a. Gaafa sana garuu obboleettiin koo dhiisituu seen jettuun lakkeedheen harkatti fudhadhee ka'e boorsaa harkaatti wangeela sana fudhadhee gaafan ilaalu numan dubbisanaan dubbifamu gaafan takka jedhu gaarummaa Waaqayyoo bara baraan jiraata kan jedhu duwwaatu sammuu koo keessatti naa hafe. Itti fufne mala keenya itti fufne xiqqoon turre akka na raffisuu gaafa barbaadu shaarbiin qabadhee jira isa ofirra buusee rafe. Gaafuman gacciisu ani irriba keessaa abjuun dhagaa abjuudha natti fakkaate wayyoo kan jedhu gurra koorraa dhaga'ama ture. Taateen sun hundumtuu ta'e makiinaa sunis galagalee hundi isaa erga raawwatee eessattan naqee xiqqoo ishee gara sammuu kootitti deebi'a. Hospitaala Geedootti erga ambulaansiin nu fuudhee sookkeen achi ga'ee xiqqoo akka nama birri jedhee irriba keessaa ka'utti dammaqeetanii. Inni makiinaan kun kan keenya miti eessaan nu deemaa jirtu gaafan jedhuuni gacciisi namuma naan jedhuun dhaga'an ture deebi'een ciise ambulaansii keessa. Namni ayyaantuun hin jiraatti jedhe tokkollee hin jiru. Sababiin isaa tajaajila utuu gara Dambidolloo deemaa jiranii naannoo Jaajjiitti makiinaan kufee tajaajiltoota hedduu nama tajaajiltoota 40 oliitu akkasitu du'e. Sabooda ammas narraa galaa dhufe sammuutti gaafan deebi'aa dhufu gaafa nammas akka namarri baadamma qottol jedhee ilaalu namni na duukaa jiru hundumtuu dhiigatutti jijjira. Amma naa dhufe akka makiinichi galagalee sabooda hospitaala Geedoo geenye hospitaala Geedootti iddoo kana asii tokko as jira tokko iddoo kana jira kan cite kana naaf hodhaniitu sabooddee gara poolis xaabiyaa deemnee waan nu gaafatan nu gaggaafatanii gara Finfinneetti achi ol deebine jechuudha. Innoo asiin jiru ka'eera. Innoo asiin jiru ka'eera. Aangoon isaa jabaa inni ta'ee inni teessoo daawwiti irratti mo'ee du'ee hin hafne Yesuus du'aa ka'ee du'ee hin hafne Yesuus du'aa ka'ee.
kaafee sodaane sooyinaafee dukkaane nuyi fiifee kaa'eera hangaafii nagaa kaa'eera mootiin ulfinaa kaa'eera nu hundaa bulchuu sichin jiru homaa sodaachuun kaa'eera hangafni nagaa kaa'eera mootiin ulfinaa kaa'eera inni hundaa bulchuu sichin jiru homaa sodaachuu kaa'eera hangafni nagaa kaa'eera mootiin ulfinaa kaa'eera inni hundaa bulchuu sichin jiru homaa sodaachuu. yeroo ol deebinee jennu mana yaalaatti yaalamneera wanta ta'eef gara hospitaala Phaawulositti gaafa nu dabarsanii achiis immoo hamma ta'e nu yaalaniitu gara manaatti deebine. Gaafa gara manaatti deebi'u kun gaafa kamisaati. Gaafa kamisaa darbee gaafa jimaata darbee sanbata duraan darbee sanbati darbee dafinoo isaa galgalaa abjuudhaan natti argama. Mucaan wajjiniin turre faarfataa Baayyuu kan jedhamu inni nu biraa boqoteera. Isatu reeffa isaa gara biyyaatti fe'aatti jiru jedhee gaafa haasa'u egaa ijoollee dadawwalanii sammuu isaanii amansiisaniitu sammuun koo akkan nagaa ta'uu fi innoo nagaadha kunoo fayyeera naan jedhan. Nan ciise deebisee dhuguma isaa bari'ee facaasaa egaa ergasiiti kan natti manii yeroo sanatti sammuu koo keessa hin jiru sammuu koo keessaa ba'eera. Facaasaa akkuma reeffa Baayyuu shanyaanii geggeessanitti bulchiinsa magaalaa Bukkeetti geggeessanidhani. Akka geggeessanitti namoonni sun na bira kan isaan gara mana an jiraadhu naanna'anitti kan isaan dhufani. Waan baay'eetu ture du'aa jirti isa du'aa jirtu kanaaf immoo qophaa'utu nurra jiraata jedhanii qophii isaanii du'aa kootiif awwaala kootiif wantoota barbaachisu namoonni mammari'achaa turaniiru jiru. Kaan immoo mana yaalaa Boonaat jedhamu achitti na eegaa turani. Kanaan booda nan deeme maaliif egaa yeroo sana ani yaada lama keessan jira. Yeroo sammuu kootti deebi'u mataan koo kuni nan rukutame malee nan dhiinne garuu dhiigi namootaa akkasittiin mataa koo walitti maree qabateera wanta ta'eedhaaf isas sammuun koo na yaadeetu baay'ee na dhiphata ture. Garuu Waaqayyo na gargaaree achi deemnee achitti na yaalamee achitti yaalamaa ergan ture. Waaqayyo na gargaaree lafa sanaa ka'ee gara mana jiraadhu ittan deebi'ee akkasittiin Waaqayyo na gargaaree carraan deebi'anii lafa kanarra jiraatu Waaqayyo naaf laateenii akkasitti jiraachaa jira. Gaafan dhufee gaafa guyyaa lammaffaa sadaffaa gaafan dhufee hubadhu immoo fuulli ishee jijjiiramee jira ayyaantuma iyyuu fakkaattu ture. Fuulli ishee asiin addi ishee asiin tarsa'ee jira ture. Baay'ee boo'aan ture. Ammi sun biraa du'ee isheen immoo lubbuudhaan gaafa arginu baay'ee nu gammachiiseera garuu balaan irra geessuun baay'ee ulfaataadha. Batalee gara ijaa ani akka kootti natti ulfaata ibsuudhaaf dhugaa dubbachuuf jechuudha. Gaafa sana namoonni wajjiniin turre Paaster Niftaalem fa'aa wajjiniin turre Wangeelaawwii Efreem. Egaa namoonni nu bukkeedhaa boqotan immoo faarfataa Baayyuu akkuma sila jedhe muuziqeessaa Biqilaa kan jedhamu Baddiluu kan jedhamu isaan gara gooftaa deemaniiru. Obboloonni kunis nu faana turanii gaafa sana. Magaalaa Finfinneerraa ka'ee gara magaalaa Dambidollootti kan inni deemaa ture. Yeroon isaa immoo sa'aatii 3-4 gidduudha. Yeroon taateen kun itti ta'ee jechuudha. Walumaa gala namoonni waliin faana deemaa turre namoota 60 qabatee kan deemudha. Isaan keessaa garuu haala sana achumatti kan lubbuun isaanii darbe namoota 38tti tilmaamaniiru. Isaa asitti immoo kan du'anii jiru kan balaa gurguddaan irra ga'e miidhamni gurguddaan kan irra ga'e jira. Kan ergasii miilli isaanii mucaan tokkoffaa kan irraa cite jirti. Sammuutiin miidhamanii hammarraatti miidhama sanatti fayyuu hin dandeenye madaa sana baatanii taa'an illee jiru. Ani yeroo sanayyuu dawwalaan ture namni na jalaa hin kaafne silkii ishee turtee ishee dhumatu na jalaa kaasee namatu na gowwoomsa jedhee yaade malee namni makiinaan Dambidolloo dhaqu suni baay'ee akkaataa addaatti galagaleedhani. Isheedhan jennee dhuguma jiraattis jedhee yaadne ani baay'ee raafamee siin sodaa guddaa keessan galee
jechuun baay'ee natti ulfaata kana dhaga'u kotta ayyaantuu akka hin bareen amma guyyaa har'aatti jaalala guddaan qabaafan nama waaqayyo iddoo guddaan qabaafisi akkan dhaga'een baay'een sodaadhe guyyaa lamaan booda gaafa naqee argu ishees ayyaantuudha jedheen deebisee gaafadheen addi ishee kun jijjiirama normaalii fuulli ishee jijjiiramaadha. Ammas isan galu dhuguma jiraattedhe yaanneen maalan dhagaa jechaan ture san manatti galuyyuu. Maalan dhagaa maal dawwalanii natti munduuti moon jiraat ayyaantuma fakkaattu bakka maaliif sammuun ishee rukutameera ayyaantuudha jedhee yaanneen calluma deemte akka dhaabadhee ilaaletanii sagalee isheetiin hanbare waaqayyo ulfaatu. Obboleettiin tokko naannoo biyyaatii turteetti isheetu natti hime ergasiiseen sammuu ishee beetti duddarra kanarra dhaam yeroo kufuu seenni bakkee keessa teessi turte namoota baay'eetti cime warra reeffaas dhiisanii warra lubbuun dhaan keessa jirutu gara mana yaalaatti ambulaansiin fufuudha ture. Isa booddee akkas jetteetu natti himte reeffa warra kukkufanii reeffa walitti butanii jiran keessattitu siinis si dabalanii reeffa jedhaniitu achitti si dabalanii jirutu ani isheen immoo wayyaan uffadhe waan beektuu fi na argiteetu sosocho'uu koo gaafa argitu itti dubbatte namootatti wayyoo naafuudhaa seenaafuudhaan jedheen iyyee jette achumaan mucaa keetii ennaan eeyyeen mucaa kootiin jedheen itti dhufaniitu na fuudhanii dallaa namaa jalatti na butanii dheebicha cabsanii narra bubuusaniitu dubartoonni achi safaraa aannan fidaniillee natti qabaa turanii jedhanii akkaataa akkasiitiin hamman of barutti illee sadarkaa akkasii keessan ture jechuudha. Kana booda maatiinis tokko tokko dhufanii turanii yaalamni erga xumurree waaqayyo isaan eebbisu faarfataa gurmeessaa faana yaadadha. Isaan kun makiinaa qabatanii dhufaniitu gara Finfinneetti kan isaan dhufe. Gaafa sana xinnoo ilkaanni koo kunis xiqqoo isheen dhahamee ture. Sanaan booda ilkaanni kun taa'uu keessa na nyaachaa dhufe gaafa garmalee natti hammaatu ilkaan koo kunis tarii namoonni baay'een kanaan dura warri biyyattis na beektanii ilkaanni koo kanaan ture baay'een keessanii yoo mallee namni mucaan tokko simiti naan jetteetu ennaan lakki akkas akkasiin jedheen ilkaanni kee akkasiin turre naan jechaa turte. Kanaaf ilkaanni koo isin argitan kun ilkaan koo miti sanarraa kan kee jijjiirradhee baasee ilkaanni inni uumama kooti narraa badee ittiin jiraachaa jira jechuudha. Hospitaala fidanii baay'ee nama sodaachisa ture baay'ee nama sodaachisa. Inni afama waan hin jedhamnedha waan ta'eef jechuudha. Garuu qaxaroo malee du'anii waaqayyo lubbuu si hambiseera. Taateen tataa ture iseen kan iseen hin beekne yeroo biraallee ergiseen fayyite kan akkas jennee gaafataa turre. Nan du'a dhiisaam yeroo iseen jettu jira. Nummoo akka waan iseen beektutti iseen garuu saati sana hin beektu baay'ee induutu jennaan. Keessumaa kana yaadadhu halkan bira bulaa turre nuni yeroo tasee waan taaneef taraa bira bulaa turre. Baay'uun hin du'eemette nuni akka inni du'e hin dhageenye garuu isa seen akkasettu gaafa dhageenyu dhiisennee sammuu see tasgabbeessuuf enne waan biraa haasofna malee waa'ee balaa sanaa haasofnu turre. Dhuguma ganama isaa gaafa dhageenyu silkiin bilbilamee gadi baanee haasofne silkiin bilbilamee baay'uun boqoteera jedhame. Baay'ee gadda guddaan nutti dhaga'ame bakka nuti iseen hin beektu turte ergi fayyiteedha kan iseen irra caalaa dhageesse natti fakkaata. Mucaan waa'een na bukkee ture suni deemnee gaafa hundumtuu xumuramee mi'a keenya akka fudhannuuf poolis xaabiyaa geedoo gaafatti nu geessanii jennu sharaa irra akkas reeffarra uwwisaniitu jiru. Reeffa sana keessa namoonni ganama na geggeessan waan jiraniif reeffa sana keessatu yeroo namoonni fuudhuu dhufan isaanis dhaabataniituma ilaalaniitu mucaan ganama si bukkee taa'aa ture suni hin du'e reeffa isaa argineerra naan jedhanii mucaan sun akkasittiin na bukkeedha boqotee ganama waan nama dhibu keessa lakkoofsa 51 ture kan koo kan saammoo 52 inni gidduu suni kan koo sanarra gara mastaawtiitti aanuun taa'eetu ture. Gidduu sana taa'uuf ture garuu kan tikeettiin koo 51 waan tureef irraa ka'e jedhaniitu kan kaasanii akka carraa ta'e inni hin boqotee du'eera. Waaqayyo garuu kunoo wajjiniin dudubbachaa ture waa'ee gooftaatti haasa'an ture waan baay'ee dudubbannee booddee
dhugumayyuu tarii maaltu beeka yeroo sana qalbii isaa jijjiirratee waa'een gooftaas galeeraaf ta'a waan baay'ee gaaffii inni gaafate sunis gaaffii nama dhibu ture akkasitti namni sun illee boqotee kan nama dhibu keessaa immoo ani balaamti narra ga'ellee waaqayyo baay'ee naaf of eeggate maaliifi akka laffiin taa'aa ture mastaawutitti waan dhaanuuf gaafan taa'e yaadu mucaa tokko faannis harka isaa kanatu miidhame gaafan gaafadhu makiinaan kun akkamitti gaggalagalee ishima tokko galagale moo gara kan biraarra galagale yeroo jedhu indaam gara teessuun galagale han harka koo beekaa faa jedhee natti dubbatee ture mucaan sun jechuudha karati teessuun galagale gaafa jedhu waaqayyoo akka inni harkuma isaatti baatee hanaan dhosse anaannaa galee baay'ee natti tole waaqayyoon kanaaf baay'een guddisee galateeffadha. Yeroo sana achir keessatti kan isheen miidhamte namoonni ishee bitaaf mirga ishee ta'an du'aniiru. Isheenis gaafa hospitaala galchisnee yaalchisiifnu obbeekuu waan hin dandeenyeef yeroo dheeraa tuu sammuutti hin deebiin waan turteef namni hin jiraatti jedhee yaadeen jiru. Itti fufee ganaa hojii waaqayyoon hojjedha maqaa waaqayyoo kootii kana ganaan jajadha warri kana dhaggeeffattan oolchuu waaqayyoo gargaarsa waaqayyoo haala barbaade keessa yommuu jiraattan akka waaqayyoo harka isin qabu nana mana kanaaf akkasittiin waaqayyoon abdii hin kutatinaa haala hin mijanne kam keessa yommuu jiraattan iyyuu waaqayyoo hin oolchasi hin of galchas. Guddisee koo Yesuusee jedhee si jajadhaa kanaaf gale kana ameen 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 ameen.